Bismillah, maashaallah, tabaarakallaa. Egaa irraan tana haaluma salphaa ta'een keekii baay'ee takka mi'aawu fi hedduu namatti tolu tokko wajjin kan hojjennu ta'a. Haga xumura viidiyoo hiyyaatti na waliin tura. Laayik sheer gochuun akka hin dagatamne. Namoonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan immoo sabskiraaybii godhaan isin jaa. Keekii nama bira qabdanii deemuu yoo barbaadan, ijoollee teessaniif yoo barbaadan haaluma salphaatiin dalaguu dandeettanii. Namoonni immoo keekii eelee daabboon qabu maal irratti hojjedha jettan ibidda irratti illee hojjetuu dandeettan jechuudha. Hordoftoota kiyya. Viidiyoo hedduu dalageen ture jechuudha. Tanaan dura hadhallee waliin dalagna. Kun akkuma argartan kana yoo barbaadan bifa tokkoon yoo barbaadan bifa lamaan yoo barbaadan mix yookaan waliin geettanii diizaayiniin jechuudha dalagachuu dandeettanii. Yommuu ayinaa tokko gurraacha barbaadanii ayinaa tokko adii barbaadan akkana wal cinatti illee ijuudhaan godhachuu dandeettan. Salaamtallee hin daganne hordoftoota kiyya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jarra jarsa hordoftoota simbootu bundi keessanuu akkam jirtanii fayyaa keessanii alaamanni sa'aa namni keessan dalagaa afiyaa maal fakkaatin jaa na bira bareedu alhamdulillah. Isin birallee bareeda akka ta'e abdiin qaba. Egaa paatiraan warri isin jalaa qabatu haaluma salphaa ta'een akka isin jalaa hin qabanne maal akka gootan isinitti hima. Akkasumallee keekii waliin hojjanna. Dursa garuu osoo manaan bahin dura akkanatti gabayaa bahaa ture. Viidiyoon kun kaleessa waraabame har'a gadi isin dhiisaa jiraadhu malee jechuudha. Jummaa waraabee ture jechuudha hordoftoota kiyya. Akkanatti manaa ba'utti jira. Adaamaa keessa rabbiin waa eegu malee xiqqoo ni ulfaataa. Rabbiin waa eegu garuu hamtuu nurraa haa qabu. Boorsaa keessan bilbila harka qabaattan harka qabadhaa yookaan boorsaa keessan mormarratti onni godhadhaan isin jaa. Mormarra gadi godhatanii kaatanii harka jala odeeffatan bareedaadha. Akkasii taanii rabbuma kanama eegu akkuma argitan kana mana ba'utti ture. Egaa kun argartanii miti gadi ba'ee boorsaa yoo akkana qabatanii harki keessan nama harka tokkoon kaameraa waan qabadheef malee harki keessanii irra gaddeebi'ee bareedaadha. Yoo harkumarratti gadi fannifattan osoo isin hin iyyatiin namni ziippii banee onni jedha jechuudha. Akkasumallee boorsaa ziippii qabu osoo fayyadamtanii bareedaadhaan isin jaa hordoftoota kiyyaa. Akkana walaakin naafuu kana fakkaataa baay'een garasitti dhaabattee na eegaa jirti yaamee ture kontiraata yaamee. Safararraa akkanatti ba'utti jira akkuma isinitti mul'atu kana maaksii uffadhe kanatti jechuun bakka maaksii uffachuu barbaade xiqqoo xirallee na qabee ture. Eegasii akkanatti ba'utti jira meeshaa wayii ka ajaji ilaaluu deemaa jira. Akkasumas kan namni akka carraa ta'ee meeshaa gisee ajajee tanaan dura ajajee akka tasa namni irra dhuftanii meeshaa nama sanii fuudhuu deeme keessanillee jiddumsan isinii fiduu hin danda'a. Eega dhufeen booda wallaahi uffatallee hin jijjiiranne sa'aatiin deeme waan ta'eef shaarbii qofa jechuudha. Shaarbii qofa gadi qoo bal'atu uffadhe. Jum'aa booda sa'aatiin manaa ba'ellee jechuudha. Sa'aatii gara galgalaatti isaa ta'uun akkas meeshaan kun gad fidee kana fakkaata. Meeshaa gosa hedduu hin finne garuu kan nama hedduu fidee maashina juusii firee afurmoo akkas fidee jira. Kaartoonii kan keessallee jira. Deebi'ee maashina qamashaa firee afurii fidee kan addaan qoodamu nama lamaaf maashina juusii saachii gurraacha kanatti fidee jira. Maashaallah kaartoonii isaa yeroo baay'ee ni jijjiirama garuu saachiin kun bareedaadha. Akkasumas maashina qamashaa baay'een keessan na gaafataa jirtanii waan gabaa irra jiru isinii fida. Ufii kiyyallee kan gabaa irra jiru bitadhe. Haa ta'uuti viidiyoo godheetiin isinitti agarsiisne malee jechuudha. Fayyadamaa ture tanaan dura ji'a ramadaana keessa bitadheen ture isuma kana. Ka biyya alaati ka Dubaayitii warra jettan gizee maqaa irratti hin barreessanii barreeffaman qabu. Gizee tokko tokko immoo Itaalii jedha dhugaa kaan hin beeku ammoo made in China jedha kaama fide kuni. Ka biyya keessatti irra kama China sana hoyyuun oolu. Akkan isiniin jedha hundumaafuu meeshaan baay'ee dabaleetii jira. Egaa meeshaa akkanatti lafa kaa'een booda kallattii maa waa yaadadha jechuudha. Jummaa dhibeettanii faraarrashee waan tokko daddalagee ijoolleetii eega mana barumsaatti eega dhufanii hadhammoo waa jedheeni ture wallaahi waan illee jedheeni keekii isinii dalagee isin eega jedheeni yoo dhufuu yaadadhe akkam rifadhe. እናንተ ዘይቱና kana maal akka ta'e wallaahi ilaalamee akka inni ta'e wallaahi ዘይቱናን kun dura akkamitti akka mi'aawu bismillah wallaahi namni nyaatan hin jechuun inni mi'aayoo isin jedha akka hin ibsu jechuutti hin ibsu hin qabu. Baay'ee keessaa diimaadha. Hedduutu akka mi'aawaa ture jechuudha. Mi'aa addaa wayii qaba ture. Amma jechuudhaan ji'a isaatii miti yeroo isaatii miti akka hin jenne buufatee kunoo ga'ee jira diimate irratti jechuudha. Garumootu yoo qammasan bishaan jedha akkasumas waan adii tokko ta'ee waan adii wayii baafatee bakka gaarii
namatti hin tolu jechuudha. Baalli isaatu akka duraanii san maaliif akka ta'e garuu hin beeku. Duraan firii 2 3 4 5 bakka takka ga'ee dafnee buusna tashaammaanee buusna. Amma kun hunduu irra jiru gurraa wanni ta'ee jira gahee jira zayituunichi jechuudha. Garuu nam tokko buusee nyaatu maal akka ta'e garuu naan galleena jechuudha. Mi'aawwa takka mi'aawu bishaan jedha. Kana biraa baalli isallee akka duraanii sanitti hin bareedu waan adii illee baafate. Dawaan biqiloota hin dhabamu garuu anillee itti yaadee ittiin afuufna waan ittiin afuufne nu baqa. Nama jibbiisa buusuu dhiisne nyaatuu dhiisne jechuudha. Garuu gaafii natti eega duraanii sana yaadadhu. Akka disrinjaa hordoftoota kiyyaa jidduu waan argee jennaan gaafii natti ta'ee dawaatti afuufamuun jira natti fakkaate. Amma kallattii maan waan waadaa seeneef san keekii dalaguudha deema. Uffata mallee jijjiiruuf hin deemu takkaa yoo gattaa hin dadhaba. Ani oduu adaamaa kana keessa deemee dhufe hedduu na dadhabsiisa. Kallattii maan kunuu keekii hojjechuuf meeshaa bal'aa kanatti boolii kanatti sukkaara sinii burcuqqoo shaayii tokko jedhama irraa hambise eegasii aannan eegasii zayitii itti aansuun hanqaaquu firee 2 firee 4 3 godhuu dandeettanii keekii ajaa'ibaa jechuudha. Haaluma salphaa ta'een wajjanna. Egaa waan namni itti godhaa jiru argaartanii kun immoo irshoo akkuma argaartan kanatti asitti immootu aannan iddoo dhiqoo fal'aana tokkotti godhe asitti illee zayitillee duratti godhee jira dhadhaa wanni san jechuudha itti godhee jira kaxaasaa sanii amma sirriitti miksi goona jechuudha yookaan waliin geennaa kana dhoofne dafee muddama sa'aatiin kun sa'a 9 ta'uudhas isaan sa'a 9 foon akkatti dhufan kanaafuu dafee akka ga'uuf yaa'u keekii bilcheessuuf guddate sa'aatii tokko bakka walumaa galatti qusiisaa hojjechuudha soo gidalee dhiqqoo isitti godha keekii ittiin godhamu garuu ani hin fedha waan ta'eef dhiqqoo itti godha paawudarii dagadhee ture paawudarillee dhumarratti godhe dafee yaadadhe jennaan itti godhe maal isinichuu barbaadee haga kana waliin geennee miksi goonee dhoofnee dhiqqoo sidee 10 tursiisnee deebinee haga bilcheessinu sa'a tokkotti fudhataana harcee kubbaayyaa 2 akkuma argaarsan kana kubbaayyaa 2 godhee jira yoo barbaadan baay'isuu dandeettanii kiillee wal baay'isuu yoo barbaadan garuu dhiqqoo misii godhuu barbaada maashaallah tabaarakallaa. Garuu nan isinii himu warri eelee daabboo hin qabnu jettan keekii haaluma salphaa ta'een ibidda irratti dalaguu dandeettan. Mee akkamitti dalagna warri jettan warri tanaan dura laaltan silaa laaltanii akkamitti akka ibidda irratti dalage tanaan dura jechuudha. Viidiyoo keekii ibidda irratti gizee dalagee akkamitti akka dalagdan viidiyoo isaa katanaan duraa jechuudha. Liinkii isaa bakka koomentii kana jala isinii kaayaa ibidda irratti namni dalaguu barbaadan asirraa laaltanii dalaguu dandeettanii har'aaf garuu eelee daabboo keessatti dalaguudha. Namoonni eelee daabboo hin qabne dirqama eelee daabboo qabaatuun isinirra hin jiraatu keekii dalagachuuf mana keessanitti ijoollee teessaniif uguriin dhaquu yoo barbaadan jechuudha. Liinkii isaa asirra isinii kaayaa yoo koomentii naa barreessuuf deemtan koomentii tokkoffaa irra isinii kaayaa gadi tuxxanii hojjettan viidiyoo keessa isin geessaa viidiyoo laaltanii akka xumuraa laayikii gootanitti yaada barreessitanii baatanii eegasii gara hojiitti ammatti adeebi'u akkuma argaa jirtan kana lixii kana eegadheen booda bakka lamatti qoode tokko biraawunii kana hedduu jaallatti ijoolleen kanaafuu kaakaa'oo kanatti godhee jira amma sirriitti waliin dhahee waliin ga'anan dhiqqoo xabirra godhee jechuudha akka inni ol fudhatuuf garuu lixii dhiqqeesse baay'ee dhiqqeesse harcee akkuma argitan kubbaayyaa lamaayyuu sirriitti hin guunne ilkaanii gaditti 2 godhe dhiqqoo barbaade jechuudha. Hanga dura ay nama tokkoon dalaguu edaa garuu biraawunii barbaadan biraawunii kana hedduu jaallatanii kaakaa'uu qabu kana kanaaf lixima dhiqqoo san bakka lamatti qoode eegasii harcee kanatti godhe kunoo haala bareedaa ta'een miksi godhee jira yookaan waliin gahee jira kanaafuu amma paatira keenya finne itti buufanna jechuudha gara paatiraan akka isin jalaa waa takka hin qabne yoo barbaadan inaante zayitii malillee dhadhaan jechuudha dhadhaan taasaa dhagaan jedhe dhadhaa taasaa kana jala wadibdaan waaw isiniin jedha yeroo jalqabaatiif jala dibee duraan zayitii jala dibaa hadha garuu dhadhaa kana jala dibuudha deema dhadhaa gabataa qibeessan jechuudha hordoftoota kiyyaa gosa hedduu jira hoceelleen jira dhadhaan kan maxaasaa ta'e maqaa garaagaraa qaba hundumaafuu amma isa dibuudha deema akkuma argitan fal'aana takka fuudhee paatiraa kana waan hundaatti dalagaa oonitu irratti qabate jechuudha akka dhiqqoo akka biraawunii jiru kuni daabboollee itti godhaa yoo barbaade daabboo dhiqqishuu yoo barbaade qursii bunaatiif fa'a akkasumas kuukisii fa'a waaw maashaallaadha paatiraan tuni hundi akkana ta'a kaan hin beeku garuu kana kuukisii maaf bitee ka'eelee daabboo gurraachisaniin qabaa tanaan durallee isinitti himee jira maashaallaa kuukisii akka addaatitti jechuudha naa baasti ana paatiraan gurraachisu na jalaa gubbaa wal keessa na jalaa godhatu ni garuu maashaallaa tabaarakallaa waa takka kuukisii takka hin balleessitu jechuudha daabboollee watti godhe akkasuma naa tolchitee daabboo kiiloo takka waliin qabattu garuu akkasii amma dhadhaa itti dibee jechuudha dhadhaa itti dibee dhadhaa gabataa kanatti dibee eegasii immoo lixii lamaanuu walitti maku jedhaa ture jechuudha eegasii osoo mana akkana godhaa jiru ijoolleen balbala guwaa goote sagalee ammarratti dhaa jira hordoftoota kiyya
osoo godheen geessiniif jechuudha. Yoo xiqqaatama daqiiqaa 20-30 takka ta'anii eeggatuun isaanii waan hin oolle gana haga firiijii keessa galchu garuu hagammaa hin dhufne yoo ani eelee tanarratti godhee geesse jedhu dhufanii bakka akka hin taane godhan jechuudha. Kana onni goona jedhanii wal keessa nuti wal keessa godhata jedhanii akkanuma yaadee ture. Yoo barbaadanii biraawunii kana kutatanii nyaatanii yoo barbaadan kaan jedhee ture. Akkanatti diizaayinii goona jedhanii harkaan akkana godhan viidiyoon waraabne malee jechuudha. Garuu kolbatti waliin hin geenne haa ta'uti akkanuma godhe ammaan tana eelee keessa bilcheesse deebi'a. Egaa har'ata kiyya maashaallah tabaarakallaa keekiin keenya haala adda ta'een nu bilchaatee jira. Waaw maashaallah. Diqqoonatti hin tolle waraabuu fi muruun harka kanatti immoo ijoolletti kennee kaameraa harka tokkoon paatiraa qabadhe harka tokkoon muraa jira. Natti toluu baatus muree isinitti agarsiisa. Ani amma fakkeenyaaf isinitti agarsiisuuf akkanumatti osoo viidiyoo waraabe malee egaa kana baastaniin booda haara tokko haga takka firiijii keessatti galchitanii daqiiqaa 20 daqiiqaa 10 tokko sokeettanii akka ajaa'iba isin ta'a. Keekii gizee kan hojjettan akkuma eelee keessaa baastanii hin fayyadamina. Dhiqoosii firiijii keessa kaayaan amma firiijii keessan keenya ho'a isaa waan ta'eef waa agartanii farfarra jedhe kana waaw maashaallah. Ammallee ka biraa muree isinitti agarsiisa. Ilaala waaw isiniin jedha. Nama birallee dhaquu barbaadan ijoollee teessaniif jechuudha. Ijoollee gammachiisuu keessatti wanta mi'aayaa yoo gootaniif maashaallah ijoollee hedduu itti gammaddi. Wanti ijoollee ofii caala hin jiru. Ijoollee teessanii waan ijoollee teessan gammachiisu keessaa innillee keekiin kunis tokko ka'alaa san biturra. Akkana kunoo paatan takka na jalaan qabanne jala isaa argaa jirtanii. Bakka kaaniin faffirri waan jedheefi harka tokko natti hin tolle isiniin jedha. Kunoo ammallee muree isinitti agarsiisa. Agartanii paatira bakka keessaa fuudhesan adiiti waa takka hin qabatu jechuudha. Duraan diqqoo halluu biraawunii ta'e akkuma jiruun keessatti gadi hafaa ture jechuudha. Naantee dhadhaatti dibuun bareedaadha. Paatira keessan irratti yoo gootan dhadhaa gabataa kana qeebii gabataa kana yookaan dibaa isiniin jedha jala isaa waa takka hin qabatu yoo san isiniin jala hin qabatu jechuudha. Kunillee gara isaanillee muree isinitti agarsiisa. Isaan kana jaalatanii halluu kana jaalatanii maashaallah tabaarakallaa jedha. Hordoftoota kiyya egaa keekiin ana dalagee kana fakkaata. Hundi keessanuu laayikii sheer gochuu hin dagatina. Maashaallallee jedha. Koomentii babbareedaa naa barreessa. Viidiyoo kana namni isin bira ga'e marti keessanuu laayikii tuqaa isin jaa. Hordoftoota kiyya egaa warri feetanii jaalatanii aga daqiiqaa kana na waliin turtan hedduu takka isin jaaladha. Hedduu takkan isin kabaja. Oolmaa keerii isiniif haa taatu. Akkaataa keekii eelee daabboo warri hin qabne akkamitti dalaga keekii dalaguu barbaada garuu akkamitti dalaga jettanii warri isin qabtan eelee osoo hin taane ibidda irratti akkamitti dalagachuu akka dandeettan liinkii isaa koomentii jalqaba tirsinii kaa seenaa laala laayikii gochuun dagatina. Baay'ee.